Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Adallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo adda qabadhee isinii deebi'amuutiyyuu waa'ee rifeensaa irratti hundaa'a jechuudha. Rifeensa keenya akkamitti dheeressuu, akkamitti akka nu jalaa hin caccabne akkamitti taasisna isa jedhudha jechuudha. Akkasumas samoona kana hin qorrisiine yoo shaaworii akka duraanitti fudhachuu dhiisuu dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma isiniin jedhe ammallee shaaworii fudhachuun keessattuu bishaan ho'aadhaan rifeensi keessan akka isinirraa ciccitu taasisa. Keessattuu bishaan biyya ormaa hundinuu ashaboo qaba waan ta'eef ashaboo namootiyyuu rifeensa keenya nurraa kukkuta jechuudha. Keessattuu gara fuula duraa kanaan baay'ee achuma jechuudha. Nu ijoolleen biyya ormaa irra jiraannu rifeensi keenya baay'ee hadagaa jechuudha. Hadagaa isaa kana qannasuudhaaf ammoo wantootuma nu mana keessatti nyaatuma nu nyaannu irraa akkamitti akka itti fayyadamne rifeensi keenya bakka duraanitti akka nu deebi'u akkamitti akka taasisnu viidiyoo tokko bareedasaa qabadhee isinii deebi'ee jira jechuudha. Gara viidiyoo kiyyaatti seennee dura warri chaanaalii kana haarawaa taatan subscribe godhaan jedha. Yeroo hundayyuu subscribe amma achiin jedhuyyuun jedha. Yoo jaalattan subscribe gootanii yoo jaalachuu baattan immoo hin dhiistan. Akkasumas laayikii yoo jaalattan laayikii gootanii yoo jibbitan illee dislaayikii illee yoo gootan uummata akka rakkoon qabu warri tanaan dura na wajjin jirtan jajjabeessitan koomentii jalatti akkasuma yaada keessan illee naa kennitan baay'ee galatooma. Ulfaadhaan isiniin jedha dhugaa rabbii dhuguma dubbachuudhaatti jechuudha. Anillee ammoo viidiyoon ani isinii gadhiisu muuziqaata garaagaraa walitti qanaabbaree osoo hin taane ammoo viidiyoo namaa osoo hin taane ofii kiyyaa wanta dhaamsa guddaa isinii qabu wanta ergaa guddaa isinii qabu keessattuu xiyyeeffannoo ijoollee biyya arabaa irra jiraatan kamirrayyuu rakkoon akka gahu hin barbaadu. San hanqisuuf jecha waan uumame hunda dafee isin biraan gaha jechuudha. Ani isin biraan gaheefillee irraan ooltanii bakka isin jirtan hundatti Rabbi sinaa eeguun isiniin jedha jechuudha. Walumaa galatti biyya nu keessa jirru yoo gammara nutti hammaate keessaa gallataa yoo duraalli soo dhabame keessaa galuun keenya hin oolu nasaa hin hojjennuuf jechuu barbaadetti. Kan ammoo gara biyya keenyatti yeroo gallu biyya keenya Rabbiin qabbana nu haa godhu. Biyya teenya Rabbi qabbana nu haa godhu kan itti gallu biyya keenya jechuu barbaadetti. Biyyi teenya nageenya yoo qabaattan illee of jaalanneeti gara biyya keenya deemna jechuudha. Sanumaa Rabbiin nageenya isaa biyya keenyaaf nu haa buusu jenna. Viidiyootan gara viidiyootan isin dabarsa jechuudha. Kanaafiyyuu waan isin miidhu isin biraan hin gahu yookaan mootiyyuu akkas godhaa jedhee haasa'an isinitti himu osoo hin taane hojiidhaan kan isinitti mul'isu jechuudha. Keessattuu waa'ee fuulaa irratti baay'ee na gaafattan jechuudha. Ka fuulaa irratti amma fageenya wantoota garaagaraaf inni isa balleessuudhaaf kan jedhamee hojjetamu kun nama hundaaf ta'uu hin danda'u. Dhugaan isinitti hima wantoota garaagaraa hojjetama. Akkuma isin jettaniyyuu yoo itti fayyadamtan fuuluma keessan kan duraan homaa hin qabneyyuu isin balleessuu danda'a. Keessattuu fuula jechuudha. Rifeensa irrallee fuula jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo wayii bareedduu wayii ofumaa osoo waa qorsa tokko malee fayyadamin jireenyuma ilma namaa keessattiyyuu akkamitti jiraachuu danda'anii waa meeqarraa bilisa ta'anii jiraachuu danda'anii ka jedhu viidiyoo tokko qabxiilee hagajaa wayii kaasee isinii hojjedhee jira jechuudha. Namni achi keessa seentanii viidiyoo san hordoftan akkasumas waa hedduu irraa hubattan dawaa tokko malee fuula keessanillee qabachuu ni dandeessan jechuudha. Yoo warri biyya ormaa keessa jiran hunduu sababa qilleensa irraa ta'a, sababa nyaata garaagaraa irraa ta'a, haala jiruuf jireenya irraa ta'a. Baay'ee fuulli keenyas ta'ee qaamni keenya hunduu haga rifeensa mataatiin bahutti nurraa gadi deema jechuudha. Kanaafiyyuu homaa miti jireenyi muudannoo hin dhabdu. Rifeensi keessanillee akka nama isiniin jedhu kanatti amma dhiqachuu yoo dhiistan ammootiyyuu haga ta'een osoo inni dhiqanne dura wantoota mana keessatti irraa hojjetamu kana haga daqiiqaa 20-25 ofirra tursiistanii zayitii olaayif olii kanneen waanuma nyaataa jechuudha ofirra tursiistanii yeroo dhiqattanitti hanga tokko bakka itti isinii deema jedhee yaada jechuudha. Gara viidiyootan isin dabarsa. Viidiyootan haga dhumaatti yoo hordoftan akka itti fayyadamtan hundayyuu isinii gala jechuudha. Viidiyoo haga dhumaa hordofaa.
Ishi gara viidiyootti yeroo seennu kana namni wallaaleen jiru akkuma argitan bagduuneksi jedhame jechuudha afaan Arabiffaatiin. An afaan kaawwan hin beeku dhugaa dubbachuudha. Bagduunes jedhama jechuudha. Isa tabboolii hojjetan jechuudha. Isa irraa tabboolii hojjetan kunoo akkuma argitan akkanatti dhufa gabaadhayyuu suppermaarkettiidha akkanatti dhufa. Isin akkanatti dhufe kana erga akkanatti qopheeffattanii jechuudha. Kukkutanii erga kana qopheeffattanii baala isaa kana erga muka isaa kana xiqqoo irraa gabaabsan jechuudha. Gurguddaan kun osoo hin taane qaqallaanumaan ta'u gurguddaa kana akkanatti irraa muktanii inni ixanii qopheeffatan jechuudha. Akkanatti erga akkanatti qopheeffatanii bishaan daffistanii bishaan keessatti waliin daffistan jechuudha. Erga inni bifa isaa jijjiiree akkuma bifa isaa kana magariisa ta'ee booda waliin laalla jechuudha. Kuma argitan bishaan daffisee jira. As keessan godha. Hadaf waliin eeyna kino amma akkuma argitan haga daqiiqaa 5 tokko hin daffistan jechuudha akka inni bifa isaa sirriitti jijjiirratutti. Erga akkasitti daffistanii kino inni bifa isaa jijjiirratee jira. Magariisa ta'ee jira jechuudha. Argitanii miti isinitti mul'ata. Amma yoo inni qorre ka waan goonu waliin laalla jechuudha. Bifa isaa sirriitti jijjiiree jira. Haga qorruu laa eegne tolitti deebine jechuudha. Kinoo nu qorree walitti deebinee jirra. Amma akkatti isinitti fayyadamtan isinitti hima jechuudha. Akkas godha yeroo jedhee afaan isinitti haasa'u isin hin galu. Kanaaf ammoo tuyyuu hojiidhaan yoo isinitti mul'ise isinii gala jechuudha. Kan akka keessaa bahu kana. Kan akkana keessaa baastanii bishaan isaatitti fayyadamtanii. Kino akkuma argitan bifa isaa kana jijjiiree jira. Bifti isaa akkana fakkaata jechuudha. Erga bifti isaa akkana isinii fakkaate erga isinii qorree rifeensa keessan osoo hin dhiqatin dura jechuudha. Wanni itti dabaltan ammas. Wanni itti dabaltan ammallee kokonaatii qibaatii kokonaatii yoo qabaattan kokonaatii itti dabaltanii yoo dhabdan ammoo tuyyuu olive oilii itti dabaltan jechuudha. Kun olive oiliidha. Yookaan ammoo tuyyuu zayitoota isa jennuusan itti dabaltan jechuudha. Haga rifeensa keessanii isin ga'u olive oilii kana maanka lama itti dabaltanii fayyadamtan jechuudha. Rifeensa keessan dhugatti baay'ee laaffisa. Akkasumallee yoo itti deddeebitanii kan fayyadamtan ta'e rifeensa keessan isiniif dheeressa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaati ilaala. Akkana godhaa osoo hin taane hojiidhaan isinitti mul'isu wayyaa waan ta'eef viidiyoo kamiyyuu kanan isinii hojjedhu hojiidhaan isinitti mul'isa. Kanaafiyyuu kino akkuma argitan innis irraa hojjenne bagduunesiidha. Bagduunesi namni wallaaltan hin jiru jechuudha. Isa tabboolii irraa hojjetan jechuudha jarri. Kanaafiyyuu irraa akkanatti isa daffistanii akkanatti erga isinii bahee bishaan isaa kanatti zayitii kana dabaltanii osoo rifeensa keessan hin dhiqatin dura daqiiqaa 20 ofirra tursistaniitti kan dhiqatan jechuudha. Torbee keessatti ta'e haga amma qorrillee seene sobuu namaan takkamu qorrillee seene waan ta'eef haga isinitti shaaworii fudhattan hin beeku rifeensa keessattuu torbee keessatti yeroo lama yeroo tokko ta'uu danda'a waan ta'eef kanaafiyyuu
haga fudhattan saniin torbeettiyuu yoo kan shaawarii rifeensa keessan fudhattan ta'e kan rifeensa keessan dhiqattan ta'e itti fudhadhaatii dhiqadhaatii ilaalaa isin jedha jechuudha. Itti deddeebi'aatii ilaalaa. Ji'a keessatti yookaan yeroo 5 kan dhiqattan ta'e ji'a keessatti hagam feetanii yoo itti fayyadamtan homaa miidhaan qabu bu'aa malee jechuudha. Homa takkayyuu miidhaa isinirraan hin geessu. Olive oil illee kan nyaatati kunillee ammoo tuyyuu bagduun isa jennuun kun afaan maaliitiin dimbilaal akka jedhamu naan galle dhiifama wajjin namni beektan afaan oromootiin maqaa isaa jalatti na barreessu hin dagatinaan isin jedha. Yoo jaalattan like share comment jalatti yaada keessan gaafillee yoo qabaattan naa kennuu hin dagatina. Video biraatiin walitti deebina. Hagasitti nagaan naa tura.